Mata duree irra dhaabbanna irraa isinii kaasee itti kan fufu tahaa gaa yeroo bijee waa'ee sila walqixxaattoo keemikaalaa barreessuu jechuudha. Walqixxaattoo keemikaalaa akkamitti barreessina yookiin walnyaatinsi keemikaalaa erga gaggeeffamee booddee walnyaatinsa keemikaalaa sana bifa kamiin walqixxeessinee barreessina kan jedhu gaa as keessatti ni hubattu jechuudha. Walqixxaattoo keemikaalaa jechuun maali? Yoo jennu walnyaatinsi keemikaalaa tokko yoo gaggeeffame jechuudha. Walnyaatinsi keemikaalaa sun maaliin ta'a? Walqixxaatee ta'a. Akkuma seera walqixxaan gaa keessatti barattan jechuudha. Hangi walnyaattotaatii fi hangi firiiwwanii walqixxaa inni ture. As keessatti hamma baay'ina atomoota walqixxeessinaa jechuudha. Baay'ina atomoota gara walnyaattotaa kana jiruu fi gara firiiwwanii kana jiru walqixxeessuu jechuudha. Mee hima kanarraa yoo ni fikaanu walqixxaattoo keemikaalaa barreessuun akaakummaa wantoota walnyaatinsa keessatti hirmaatan ibsaa jedha. Akaakummaa yookiin gosa elementii walnyaatinsa san keessatti hirmaatan kan ibsudha. Akkasuma walqixxaattoon keemikaalaa akaakummaa fi hammooma wal faana akka ibsan gochuufillee iddoowwanii fi foormulaawwan fayyadamuun walqixxaattoo keemikaalaa barreessuun barbaachisaadha jedha. Walqixxaattoo keemikaalaa kana barreessuudhaaf akaakummaa fi hammooma wal faana akka ibsan gochuudhaaf wal faana akkaataa ibsan akaakummaa gosa elementii walnyaatinsa keemikaalaa keessa jiruu fi hamma isaa hammooma hamma atomoonni chaleetti ittiin argaman baay'ina isaanii yoo ibsu kan ibsinu ta'e idda bu'ee fi foormulaadhaan barreessuun barbaachisaadha jechuudha. Idda bu'een waa'ee elementoota wal nyaataniiti foormulaadhaan barreessuu jechuun kun asumatti akka agartan kanaa jechuudha. Kanattiif gargaaramanii barreessuun barbaachisaadha jedha. Fakkeenyota armaan olitti jechaan barreeffaman gara idda bu'eewwanii fi foormulaawwan keemikaalaatti jiru yoo barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf kunuugaa kan amma argaa jirtan jechuudha. Kaarbanii ida'uu oksijeen. Kaarbanii fi oksijinii yeroo wal nyaatan maaltu nuu kan nama jechuudha? Kaarboon daayoksaayiid akkanaa jechuudha. Isa jechaan jiru kana idda bu'eedha jijjiiranii barreessuu jechuudha. Kuni akkamitti ta'uu danda'a? Yoo jennu kaarbonii fi oksijiniin gaa yeroo wal nyaatu kaarboon daayoksaayiidii kan jennee jirra. Akka kana barreeffamaa jechuudha. Inni itti aanu moolekilii kana maaliin agarsiisudha? Gochaan kunoo atam tokkedha, kunoo atam lameedha, abba lama jechuudha. Yeroo wal nyaatan koompaawundii kana fakkaatu uumaa jechuudha. Kabira maagneeziyemii fi oksijinii yoo wal nyaate maagneeziyem oksaayiidii nuu kanna. Maagneeziyemiin baay'inni maagneeziyemii as jiru lama. Maagneeziyemiin kuni lama jira. Lama waan fuulduraan barreeffamtee jirtuuf asittillee lama jira. Because lakkoofsi lameen kun jechuudha. Lakkoofsi lameen miila jalatti barreeffamanii jiran kuni ni fayyada. Fakkeenya lakkoofsi lameen kun jechuudha. Lakkoofsi lameen fuulduratti kanatti asii barreeffame kuni baay'ina maagneeziyemiitii fi baay'ina oksijinii bakka bu'a. Maagneeziyemii lama, oksijinii lama jechuu ni dandeenya. Asittis lakkoofsi lameen kun ammoo maagneeziyemii qofa bakka bu'a. Maagneeziyemii lama jechuudha. Oksijiniin duraanuu sabskiriptii lama miila jala qabdi. Sabskiriptiin kun baay'ina maagneeziyemii baay'ina oksijinii ibsiti. Waliigala meeqa jechuudha? Oksijiniinis lama, maagneeziyemiinis lama jechuudha. Gara wal nyaattotaatti. San booda moolekiliin uumame kana fakkaataa jechuudha. Inni biraa walqixxaattoota keemikaalaa barreessuuf dhaawata armaan gadi yookiin tartiiba armaan gadi hordofuun barbaachisaadha jedha. Tartiibni jalqabaa maali? Walqixxaattoo keemikaalaa jechaan barreessuudha. Gochi jalqabaa kan godhamuu qabu maali? Jechaan barreessuudha. Lammaffaatti walqixxaattoo jechaan barreeffame idda bu'eewwanii fi foormulaa keemikaalaatiin barreessuudha. Eegas immoo itti aanee walqixxaattoon keemikaalaa akka seera walqixa hangaatiin akka wal simu gochuu jedha. Erga idda bu'eewwanii fi foormulaadhaan barreessinee booddee akka seera walqixa hangaatiin akka inni wal simu gochuu. Hanga gama lameenii walqixa ta'e atomoonni gama lameenillee walqixa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf haayidroojiniin oksijinii wajjin wal nyaachuudhaan bishaan uumaa jedha. Walqixxaattoon keemikaalaa isaa yommuu barreeffamu
tokkoffaarratti jechaan barreessina. Haayidroojinii ida'uu oksijiinii ni kenna bishaan jennaan akkanatti jechuudha. Kana booda dhaawata lammaffaarratti kana jechaan barreeffame idda bu'uuwwanii fi foormulaawwanitti jijjiiranii barreessuudha amma kana booda. Haayidroojinii kan jedhu kunoo akkanatti. Oksijiinii kan jedhus akkanatti. Erga barreessinee foormulaa bishaanichaa kana nuu kennaa jechuudha. Bifa kana jijjiirree barreessu. Lakkoofsi lama kan haayidroojinii jalaas kan oksijiinii jalaa jirus maali jennaan elementoota kana lameenitu atam lameedhaan argaman. Elementoota atam lamee argamumattu atamii abbaa lama jechuudha. Oksijiiniinis lama, haayidroojinii lama. Akkaataan argama isaa akkana. San booda maaltu nuu kennama H2O. Bishaantu nuu kenname jechuudha. Bishaantitu nuu kenname jechuudha. Asitti maaliif bishaan nuu kennamuu danda'a? H2O nuu kenname garuu haayidroojinii lama, oksijiinii lama. Asitti garuu haayidroojinumaan lama. Bakka kanatti haayidroojinumaan lama, oksijiiniin garuu takka waliin qixxaanne jechuudha. Kana wal qixxeessuudhaaf akkamiin wal qixxeessinaa? Dhaawata sadaffaarratti wal qixxaatoo madaalama barreessuu jedha. Haayidroojiniin lama bakka kanatti jechuudha. Haayidroojiin lama ture plus oksijiinii lama ture ni kenna H2O jedha. H2O. Amma haayidroojiin as jiru lama, kaas jirus lama wal qixaa jechuudha. Oksijiiniin as jiru lama, kaas jiru garuu takka. Wal qixxeessuudhaaf jecha maal goona? Lakkoofsa lama asii barreessina fuuldura kana jechuudha. Lameen kuni kanaas ni baay'isti, isa kana ni baay'isti, kanallee ni baay'isti. Kana booda oksijiiniin lama nuu ta'e. Garuu haayidroojiniin lama baay'isuu lama afurii jechuudha. As lama qofaa jira. Finneetii asitti lama barreessina. Asitti kan lama barreessina. San booda maal ta'a? Lama baay'isuu lama, lameen tana baay'ifti, lama baay'isuu lama afurii. Haayidroojiniin asitti afur. Asitti illee lama baay'isuu lama afurii. Haayidroojiniin kaas jirus afurii. Kaas jirulleen afurii jechuudha. Oksijiiniin as jirtu lama. Taas jirtullee lameen sun dheeyitee kana baay'istee jennee lama jira. Saniifuu haayidroojinii afur, haayidroojinii afur. Oksijiinii lama, oksijiinii lama. Wal qixxaatee jennaan. Kanaaf wal qixxaatoo keemikaalaa kuni mala yaalii gargaaramuudhaan wal qixxaatee jennaan jechuudha. Kuni adeemsa wal nyaatisa keemikaalaa keessatti akkaataa itti wal qixxeessinu kan agarsiisudha jechuudha. Inni biraa wal qixxaatoo keemikaalaa madaaluudha. Barreessitee erga madaaltee booda irra deebiidhaan madaaluudha. Wal qixxaatoon keemikaalaa seera walgiitinsa hangaa irratti hundaa'uudhaan madaalama. Akka seera kanaatti wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti maatariin hin uumamus hin badus jedha. Waan kana ta'eef hangi maatarii gara wal nyaattotaa yookiin wantoota gara bitaa jiranii irraa fi kanneen gara firiiwwanii yookiin wantoota gara mirgaa irra jiran wal qixxee ta'uu qaba jedha. Gama lameeninuu wal qixxee ta'uu qaba. Adeemsi wal nyaattotaa fi firiiwwan wal qixxeessuudhaaf godhamu kun wal qixxaatoo keemikaalaa madaaluu jedhama jedhu. Adeemsi wal nyaattotaa fi firiiwwan wal qixxeessuudhaaf godhamu kuni maal jedhama? Wal qixxaatoo keemikaalaa madaaluu jedhama jedha. Mee fakkeenya gaa isa ammaan tanaa kana yoo ilaallu. Haayidroojinii lama jiraasi, oksijiinii lama jira, bishaan jira 2H2O. 2H2O. As keessatti wal qixxaatee ni jira kan jedhu asitti haayidroojiniin meeqaa jira? As lama jira. As oksijiiniinis lama jira. Garuu haayidroojiniin lameen tana baay'iftuuf afurii jira haayidroojiniin. Lameen sun dhuftee oksijiinis waan baay'iftuuf oksijiiniin lama jira. Kanaaf lakkoofsa lama finnee as barreessina jechuudha. Lameen tun dhuftee kanaa kan baay'ifti kanaas ni baay'isti. Lakkoofsa lameen haayidroojinii jala yeroo kana. San booda haayidroojiniin afurnuutaa wal qixxaatee jechuudha. Wal qixxaatoo keemikaalaa haala garaagaraatiin madaaluun ni danda'ama. Isaan keessaa mala yaaliitiin madaaluu haala itti aanee jiru ni ilaalla jedha. Mala yaalii jechuudha. Mala yaalii jira, mala hawaaxaa jira, mala aljabriikii jedhamu jira as keessatti jechuudha. Mala yaaliitiin madaaluudhaaf mala yaaliitiin madaaluu kan jedhu keessatti gaa mala yaaliitiin
mala kanaan walqixxaattota keemikaalaa madaaluuf dhawata armaan gadii hordofuun barbaachisaadha jedha. Dhawata yookiin tartiiba tokkoffaa walnyaattotaa fi firiiwwan addaan baasuun xiyyaa jidduu isaanii kaa'uun walnyaatinsa keemikaalaa jechaan barreessuu jedha. Tuni tartiiba jalqabaati. Lammaffaan walnyaattota kana iddabeewwanii fi foormulaa fayyadamuudhaan walqixxaattoo keemikaalaa barreessu. Jechaan isa barreeffamee jiru gara iddabeewwaniitti jijjiiruu jechuudha. Inni sadaffaadha koofishantii barbaachisoo ta'an iddabeewwan yookiin foormulaawwan keemikaalaa duratti barreessuun lakkoofsa tokkoon tokko atomoota elementii walqixxeessuudha jedha. Koofishantii barbaachisoo ta'an iddabeewwan yookiin foormulaawwan keemikaalaa duratti barreessuudhaan lakkoofsa tokkoon tokko atomoota elementii walqixxeessuu jedha. Kana booda mala yaaliitiin yommuu madaallu dura atomii isa lakkoofsa xiqqaan gama bitaa yookiin gama mirgaa argamu irraa jalqabna. Isa xiqqaa qabu jechuudha. Itti aansuun gara lammaffaa lakkoofsa atomoota xiqqaa qabutti deemna jedha. Fi kana fakkaatanidha. Walnyaattota keemikaalaa madaaluuf sabskiriiptii jijjiiruun gonkumaa hin barbaachisu jedha. Bakka kanatti sabskiriiptii jechuun kamtu hin jijjiiramne. Sabskiriiptii jechuun lakkoofsa as barreeffamu kana laala. Lakkoofsi kun tasuma hinis hin haqamus nis hin jijjiiramus tasuma jechuudha. Nuti lakkoofsa eessa barreessina jechuudha. Lakkoofsa garuma fuuldura isaatti barreessina jechuudha. Dura fakkeenya haayidroojinii fi oksijiinii walnyaatinsa bishaan uumuu jennee dura jechaan barreeffanna. Akkuma agartan haayidroojin oksijiin ni kennaa maal nu kennaa bishaan nu kennaa jechuudha. Bishaan nu kennaa jechuudha. San booda iddubee jijjiirta haayidroojinii oksijiinii san booda maal ta'uu qabna H2O jenna kan arganna jechuudha. Egaa kan akkanne lakkoofsa atomoota tokkoon tokko elementii walnyaattotaa fi firii keessatti argaman barreessina jechuudha. Gara walnyaattotaa yoo ilaallu haayidroojinii 2 jira, oksijiiniinis 2 jira. Gara firiiwwanii haayidroojinii 2 oksijiiniin garuu takka. So madaalamee jira madaalamee hin jiru jechuudha. Haayidroojinii walqixa, haayidroojinii fi haayidroojinii walqixa, oksijiinii fi oksijiiniin garuu walqixaa miti. Kanaafuu maal goona? Kanaafuu walqixxeessuun dirqama jechuudha. Walqixxeessuun dirqama jechuudha. Dhawata kana keessatti oksijiiniin waan hin madaalamneef gama firiitiin H2O duratti lakkoofsa 2 barreessuun gama walnyaattota haayidroojinii haayidroojinii 2 duratti 2 barreessuun madaaluu ni dandeenya jedha. Akkuma agarru maal gochuu dandeenya jechuudha. H2O yookiin bishaan fuulduratti jechuudha. Lakkoofsa meeqaa barreeffama? Asitti lakkoofsa 2 barreeffama. Egaa lakkoofsa 2 barreeffamee haayidroojiniin 2/2 ta'a. Duraan 2 jala qaba. San booda maal ta'a? 2/2. Asitti gaa lameen suni waan kaa'anis barreessituuf kun maal ta'a? Kana ni baay'isaa jechuudha. 2/2 walqixanii ta'a. Haayidroojiniin 4 ta'e jechuudha. Oksijiiniinis lameen tun dhufteeti. Oksijiiniis baay'isti. Oksijiiniin 2/2 takkaa ture. Walqixanii ta'a oksijiiniin 2 jechuudha. As dhufta. Haayidroojiniin 2 jira. 2 asiinis ni barreessita. Lameen asiin barreessitu kun kana ni baay'isa. 2/2 walqixanii ta'a 4 haayidroojiniin akkana. Oksijiiniin takkumaa jira. Takka dhuftee lameen tan baay'ifti. Takka baay'isuu takka walqixanii ta'a. Takka baay'isuu 2 jechuudha. Walqixanii ta'a 2 jechuudha. Oksijiiniin 2 oksijiiniin 2 haayidroojiniin 4 haayidroojiniin 4. Kanaaf walnyaatinsi keemikaalaa kuni gabaabumatti maal ta'ee jira jechuudha. Wal madaaleera jechuun ni dandeenya jechuudha. Wal madaaleera jechuun inni danda'ama. Akka kanatti fayyadamnee madaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya lammaffaadha. Haayidroojinii fi naayitroojiniin wal nyaatanii amooniyaa uumaa jedha. NH3 kana uumaa amooniyaa jechuun isa kana. As keessatti jechaan barreessina dura akkuma inni egaa jechaan barreessina. Haayidroojinii doo naayitroojiniin kana amooniyaa jedha. So haayidroojiniin akkamitti barreeffama? Warra wal nyaattota ta'uun jechuudha. Akkana naayitroojiniin isa kana barreeffama. San booda kana jechuudha. Bakka kanatti haayidroojin ni 2 ida'uu naayitroojinii
lama ni kenna n h wal bira barreessita dura jechuudha formula keemikaalaa barreessuu keessatti san booda nitroogeniin vaalaansii 3 qaba hydrogeniin takka qaba kana booda akkana wal jala qaxxaamursiifta maal ta'a nitroogeni jala takka barreeffama hydrogeni jalatti 3 tochi dhaqa NH3 jechuudha NH3 as jirtu kuni akka kana dhufte jechuudha NH3 kennu kun eega kanatti barreeffamee booddee eega kana barreeffamee booddee haareefti maal goona jechuudha H2 ida'u N2 ni kenna NH3 goota jechuudha NH3 akkanatti barreessitaa jechuudha kana booda walqixa miti hydrogeniin 2 nitroogeniin 2 amma asitti immoo nitroogeniin takka hydrogeniin 3 tasuma waliin argu jechuudha walumaa hin fakkaatanii kanaaf maal goona gonkumaa wal simneef walqixxeessuudhaaf ijibbaata goona jechuudha asitti hydrogeniin 2 hydrogeniin 3 asitti nitroogeniin 2 asitti takka hundummaan walqixa miti kanaaf wanni goonu maali walqixxaattoo keemikaalaa kana maal goona walqixxaattoo kana madaaluudhaaf dursinee lakkoofsa hydrogenii madaallaa jedha lakkoofsa hydrogenii wanni madaalluuf kunis lakkoofsa 3 formula H2 lama duratti lama immoo formula NH3 duratti ni daballa duratti barreessuudhaan ni ta'a haala kanaan N2 plus H kana jechuudha asitti N2 plus 3H2 pil inni kenna maal goona 2NH3 maalif hydrogenii sadirraa qaabne NH3 kana keessatti hydrogenii 3 qaba maalif gaafne dura lakkoofsa qarii kan mul'atu gara lakkoofsa guutuu jijjiirra lakkoofsi qarii lakkoofsi 3 kuni yoo lakkoofsa meeqaan baay'ifne gara lakkoofsa guutuutti jijjiirama yoo innu lama barreessina lama fuuldura isaanii kana yeroo barreessinu lama yoo 3 baay'ifte 6 taha hydrogeniin gara lakkoofsa guutuu jijjiirame jechuudha san booda hydrogeniin gara wal nyaatotaa kan jiru meeqaa jira lama 6 gochuudhaaf 3 baay'isuu qabna 3 baay'isuu 2 6 hydrogeniin asitti wal nyaatota bira 6 taha gara firiiwwanitti illee 6 taha jechuudha kana booda wal nyaatinsi keemikaalaa kallattumaanuu wal madaaleeraa jennaanii jechuudha wal madaaleeraa jennaan inni bira gocha 3.5 jedhu kanarraa yoon isin eegalu hojjechuu jechuudha kanneen armaan gadii gareedhaan mari'achuun hojjechuudhaan dareef dhiyeessaa yaa viidiyoo kanarraa hubachuudhaan daree keessatti waliin mari'attanii barsiisaadhaaf dhiyeessuu ni dandeessu jechuun abdaddaa gaafin takka afaan kanneen armaan gadii mala yaaliitiin madaalaadhaa jedha gara gaafii kana yeroo hojjechuudhaaf yaallu mala yaaliitiin madaaluun duratti mee akkasiin mul'atutti yoon ifin barreessu CH4 plus oxygen 2 ni kenna carbon dioxide plus hydrogen kana amma dura baay'ina kaarboonota as jiruutii fi baay'ina elementoota as jiruutii fi as jiruu laalla fakkeenyaaf kaarboniin tokko jira asiis tokko jira oksijiniin lama jira asiis lama jira ka waliin qixxaatiin eenyu hydrogeniidha hydrogenii as afurii jira asirratti abbaa afurii jira hydrogeniin as garuu lama qofaa jira lama as barreessinee wal qixxeessinaani lameen kun kan inni baay'isa waan ta'eef lama baay'isu lama hydrogeniin afur jechuudha asiis afur nuu ta'e jechuudha kaarboniin as jiru tokko kaas jirus tokko kaarbonii tokko jechuudha oksijiinii as lama jira oksijiniin asiis lama jira wal nyaatinsi keemikaalaa kuni wal qixxaateera jennaan jechuudha gaafii itti aantu gaafii lammaffaadha jechuudha gaafii lammaffaa potassium oxide ida'u bishaanii ni kenna phosphoric acid jedha potassium oxide plus H2O bishaan jechuudha ni kenna H3PO4 amma wal qixxeessuudhaaf yoo ilaallu duratti baay'ina isaanii ilaaluun barbaachisaadha potassiumiin as jiru afurii ka as jiru tokko saniifuu
maal goota asitti fuuldura kanatti 4 barreessita. Afran kuni potaasiyeemii tokkicha kana ni baay'isa waan ta'eef 4 baay'isuu takkaa meeqa potaasiyeemiin 4 ta'ee jira. Asitti illee 4 wal qixaa jechuudha. Kana booda oksijiinii dabarra. Oksijiiniin as jirtu 10 fi takka jedha. Ka as jiru garuu 4 baay'isuu 4ti. Afran kun gaa akkuma beekamu kana qofaa miti oksijiinis ni baay'isa. 4 baay'isuu 4 oksijiiniin as jirtu 16 jechuudha. Taas jirtu 10 tana maal goonuu qabna? 16 gochuudhaaf 6 gochuu qabna. 6 jechuun asitti lakkoofsa 6 barreessita. 6 kuni kana ni baay'isa. Saniifuu 10 ida'uu 6 jechuudha. Wal qixanii ta'a meeqa? 10 ida'uu 6 12 jechuudha. Taas jirus 12 inni as jiru oksijiiniin 12 wal nu qixxaate jechuudha. Asi 16 asittis 16 jechuudha. Sorry 16 malee 12 jechuu miti. 10 fi 6 16 ta'a. Asittis 16 asittis 16 wal qixaa. Kaaf eenyu haayidroojiniidha. Haayidroojiniin 4 qabaa 4 baay'isuu 3 12. Haayidroojiniin 12. Asittillee 6 baay'isuu 2 meeqa? 12. Haayidroojiniin 12 kaas jirus 12. Wal nyaatinsi keemikaalaa kuni already wal qixxaateera jennaan. Maaliif as 4 jira asillee 4 jira p kana bira 4 jira jechuudha. Kanaaf akkamiin wal qixxeessina jechuudha. Wal nyaatinsi keemikaalaa san akkamiin wal qixxeessina? Wal qixxeessinee ta'uu jirra. P kana biratti gaa P4 O10 plus H2O ni kenna H3PO4 ka jedhu kana biratti jechuudha. Potaasiyeemii meeqa jira? 4 jira. As 4 wal qixxeessuudhaaf 4 goona. 4 kun gisee kana baay'isu 4 jennee 4 jechuudha. Asis 4 kun dhufee kana dhufee baay'isa 4 baay'isu 4 16 jechuudha. Asitti finnee 6 barreessina. 6 kun gaa oksijiiniin 16 as 10tu jira. 10 ida'uu jennaani as 6 jira. 10 as ida'uu jennaan oksijiinii as jiru 6 qabna. Wal qixxaata waliigala oksijiiniin teenya meeqa jechuudha? 16 jechuudha. 10 fi ida'uu 10 fi 6 oksijiiniin teenya meeqa? 16 taas jirtu wajjin wal qixa jechuudha. Sana booda haayidroojinii dabarra. Haayidroojinii 2 baay'isuu 6 baay'isuu 2ti. 6 yoo 2 baay'isnu meeqa ta'a? 12 ta'a. Haayidroojiniin 12 jira. Asitti 4 baay'isuu 3 goota. 4 gisee 3 baay'istu 12 12 fi 12 gaa wal qixa. Kanaaf wal nyaatinsi keemikaalaa kun directly wal qixxaateera jennaan jechuudha. Gara gaafii itti aanutti yoo dhufnu gaafii lammaffaadha. Wal qixxaatoo keemikaalaa armaan gadii madaalamaa agarsiisuuf moodela suudoowwanii wantoota naannootti argaman irraa hojjechuun agarsiisaa jedha. Kana moodela naannootiin hojii harkaatiin hojjettanii moodela naannoo jettanii waan barbaadaniif fayyadamuudhaan akka inni wal qixa ta'u agarsiisuu dandeessan jechuudha. Gara gocha 3 tuqaa takka takkaatti yoo dhufnu gocha 3 tuqaa takka takka jechuudha. Gilgaalli 3 tuqaa 3 gaa gaafiin takkaffaan maal jetti? Wal nyaatota keemikaala armaan gadii jechaan barreeffaman mala yaaliitiin madaalii jedha. Kan jechaan barreeffamee jiru gara iddobeewwanii fi foormulaa jijjiiruun jalqaba irratti dirqama gaa'ee kaalsiyeem kaarbooneet jedha. Kaalsiyeem kaarbooneet ni kenna. Kaarboon gisee ho'ifamu maal ta'a? Kaalsiyeem oksayid plus kaarboon daayioksaayid akkana jechuudha. Kaalsiyeemii fi kan amma gaa eega kana barreessitee wal qixa miti. Garri kunii fi garri kun wal qixa miti waan jennu laalla jechuudha. Kaalsiyeemii tokko jira, asis tokko jira. Kaarbonii as tokko jira, kaarbonii asis tokko jira. Oksijiiniin as 3 jira. As garuu takkaa fi 2 meeqa? 3 jechuudha. So directly wal qixxaateera jechuudha. Wanni wal qixxeessinee dhiphannu tokko illee hin jiru. Maaliif kaalsiyeemii meeqa jiras? Tokko jira. Asoo meeqa jira? Tokko jira. Kaalsiyeemii tokko jira. Asiis tokko jira. Kaarbonii as meeqa jira? Kaarbonii tokko jira. Kaarbonii as kootu tokko jira. Oksijiinii meeqa jiras? 3 jira. Oksijiiniin as meeqa?
tokko ida'uu asoo meeqa lama tokkoo fi lama walitti taatu meeqa ta'a sadii taate kaa oksijiiniin sadii oksijiiniin as jirtus sadii jechuudha oksijiiniin sadii jira asii walii gala soo kanaafuu maal ta'a jechuudha walnyaatisi keemikaalaa kuni daayirektilii wal madaaleeraa jennaan daayirektilii wal madaaleeraa jedhama takkaa fi lama yoo walitti taatu oksijiiniin illee sadii jechuudha as duraanuu sadii jira kana booda walitti ta'e takkaa fi sadii afurii fi takkaa fi sadii afurii fi takka shan asitti illee takkaa fi takka lama lamaa fi sadii meeqa shan wal qixxaateera jechuudha. Gaafii lammaffaadha. Soodiyeemiin bishaaniin yoo wal nyaate soodiyem haayidroo oksayidii fi haayidroojinii kennaa jedha likkiidha. Soodiyemii asii barreeffata soodiyem pilaas eenyu wajji wal nyaata bishaanii H2O jechuudha ni kenna maal ta'a jechuudha maal nu kenna soodiyem haayidrooksayidii OH plus H2 nu kenna jechuudha kanneen wal qixxeessuudhaaf yaalla soodiyemii tokko haayidroojinii lama haayidroojinii sadii ta'a as tokko jira as lama jira sadii wal qixxaa miti jechuudha. Saniifuu maal gochuudhaaf wal qixxeessu nurraa barbaachisa bakka kanatti lama barreessina haayidroojiniin amma soodiyemiin duraan tokko lameen tun tanas ni baay'isti oksijiinis ni baay'isti kanas waan baay'istuuf jecha maal ta'a jechuudha babaay'achaa deema lakkoofsi soodiyemiidha duraan tokko amma lama goona maaliif lama ta'ee jira waan ta'eef haayidroojiniin lameen tun dhuftee kana baay'iste haayidroojiniin lama asis lama afur ta'ee dirqama lama as goonee lameen kana kanaan baay'isna haayidroojiniin afur kaasiillee lamaa fi lama ida'uu lama haayidroojiniin as jirus afurii soodiyemiin lama jira lama asiinis oksijiiniin lama baay'isuu takka oksijiinii lama baay'isuu oksijiinii takka lama jechuudha kanaaf lamaa fi afurii fi lama meeqa saddeeti asittoo lamaa fi lama afurii fi afur saddeeti jechuudha soo walumaa galatti walnyaatisi keemikaalaa kun maal ta'e jechuudha wal madaaleeraa jennaan walnyaatisi keemikaalaa kuni wal madaaleeraa jennaan. Gara gaafii lammaffaa yoo dhufnu gaafii lammaffaadha maal jetti walqixxaattoota keemikaalaa armaan gadii mala yaaliitiin madaaluu jedha walqixxaattoota keemikaalaa armaan gadii mala yaaliitiin madaaluu zinkii ida'uu hydrochloric acidiin ni kennaa zinc chloride plus hydrogen so maal gooname haa barreessu guddisee yoon barreessu zinc plus hydrochloric acid ni kennaa maal nu kennaa zinc chloride plus H2 kana jechuudha kana booda zinkii tokko haayidroojiniin as tokko jira as garuu lama jira saniifuu as lama barreessinee wal qixxeessinaaf haayidroojiniin lama asittillee lama kilooriiniin lameen tun kanaan ni baasti kilooriiniin lama asittillee kilooriinii lama jechuudha as zinkii tokko asis tokko so meeqa wal qixxaatu yoo laalle haayidroojiniin asis jiru lama jechuudha takkaa fi lama sadii fi lama waliigalli baay'inoota atoomota jiranii meeqa shani asittis tokkoo fi lama walitti ta'e takkaa fi lama sadii fi lama shan jechuudha asiinis shan so walnyaatisi keemikaalaa daayirektilii wal madaaleeraa jechuun ni dandeenya jechuudha akkanatti wal madaaleeraa jechuudha gaafii meeqaffaadha tuni gaafii zinkii jechuun gaafii lammaffaati jechuudha gaafii lammaffaarraa gaafiin baatoo maal jedha potaasiyeem kilooraayidii ida'uu H2O ni kennaa akkana jedha mee haa barreessu potaasiyeem kilooraayid 5 jechuudha ida'uu H2O ni kenna maal nu kenne PO
chloride plus HCl akkana jechuudha. Haya maal goona potaasiyeemiin as jiru tokko kas jirus tokko wal qixa kilooriiniin as 5 jira as 2 jira as tokko jira saniifuu dirqama fuuldura kanaatti 2 barreessuudha qabna. Kun kana baay'isaa kilooriiniin meeqa ta'a jechuudha 3 ida'uu 2 wal qixanii ta'a 5 jechuudha wal nu qixxaatee jira as duraanuu 5 jira 5 as tokko jira wal qixxaateera jechuudha. Haayidroojinii as 2 jira asittillee 2 jira wal qixa jechuudha. Oksijiinii takkaa jira gaasii asillee takkaa jira haqa haayidroojinii 2 jira potaasiyeemii 5 jira kilooriinii 5 jira potaasiyeemii tokko jira tokkoo fi 5 6 fi 2 8 fi takka waliigala 9 jechuudha wanni atomoonni as jiranii. Kaas jirus potaasiyeemiin tokko oksijiiniin tokko kilooriiniin waliigala 5tu jira oksijiinii 2 haayidroojinii 2 jira so tokkoo fi tokko 2 jechuudha. 2 fi 2 4 fi 5 jechuudha 4 fi 5 9 jechuudha asiinis 9 jechuudha. Kanaaf wal nyaatinsi keemikaalaa kuni wal madaaleera jechuudha. Wal madaalanii jiranii ni jennee murteessinaa jechuudha. Ka itti aanu kana booda haayidroojinii fi ayoodiinii yoo wal nyaate maaltu uumama jedha. H2 plus iodine 2 ni kenna iodine kana jechuudha hydrogen iodide ka jedhamu kana as 2 jira as tokko jira saniifuu maal godhuu qabna wal qixxeessuudhaaf 2 asii barreessuu qabna. Haayidroojiniin 2 asittillee 2 jechuudha. Haayidroojiniin 2 jechuudha asittoo iodiniin 2 iodiniin as jirullee 2 baay'ifta wal qixxaatee jechuudha. Wal nyaatinsi keemikaalaa kuni wal qixxaateera jechuudha. Wal qixxaatee jira jechuudha. Gara gaafiitti aantutti iron plus oxygen ka jiru kana jechuudha. Iranii ida'uu oxygenii ni kenna iron 2 oxygen 3 jedha. Amma asirratti eenyuuf eenyu wal qixaa miti iraniin tokkumaa jira as 2 jira oxygenii as 2 jira as 3 jira saniif maal goona reesaniif daarektii gara wal nyaattotaa kana dhufneet lakkoofsa 3 kana gara lakkoofsa guutuutti lakkoofsa nuu jijjiiru asi barreeffanna. Yoo lakkoofsa tokko bakka kana barreessan hin ta'u lakkoofsa 2 kana barreessinume lameen kun yoo 3 baay'isee lakkoofsa 6 goone 6 godhee jira oksijiiniin 6 nuute gara lakkoofsa guutuu jijjiirame jechuudha. Lameen kunis kana ni baay'isa 2 baay'isu 2 4 jechuudha. Gana 4 fi 6 walitti daataa wal nyaatinsi keemikaalaa wanta firiiwwan meeqa qabna jechuudha atomoota 10 qabna. As dhufta as oksijiiniin 6 as 2 jedha yoo meeqan baay'iseen 6 godha 3 tana 2 baay'isi meeqa oksijiiniin 6 ta'e jechuudha. Ayiranii jala takkaa jira garuu as ayiranii 4 qabna saniifuu meeqan baay'isuu qabna jechuudha 4 baay'isuu takka ayiranii meeqa ta'e jechuudha ayiranii 4 ta'e jechuudha. Ayiranii as gubbaa jiru 4 tahaa jechuudha gus ayiranii 4 oksijiinii 6 yoo walitti daane 4 fi 6 waliigala meeqa ta'a 10 jechuudha. So asinis 10 achinis 10 wal nyaatinsi keemikaalaa kuni wal madaaleera jechuun ni dandeenya jechuudha. Okay inni biraa maali waa'ee potaasiyeem ida'uu kilooriinidha. Potaasiyeemii fi kilooriinii yoo walitti daanu maal ta'a? Potaasiyeem plus chloride ni kenna potaasiyeem kiloorayidii kana nuu kennaa jedha. Amma potaasiyeemiin as jiru tokko as jirus tokko wal qixa kilooriiniin garuu 2 as 3 gara isa 3 kana gara lakkoofsa guutuutti lakkoofsa nuu jijjiiruu barreessina as 2 barreessina 2 baay'isu 3 meeqa ta'e 6 nuu ta'e jechuudha. 2 baay'isu 3 kilooriiniin 6 ta'e jira potaasiyeemiin 2 baay'isu takka 2 ta'e jira 2 fi 6 wal qixanii ta'a 8 jechuudha. As dhufta
kilooriiniin 6 waan ta'eef as lama jira. Meeqa barreessita asitti? 3. 3 baay'isuu 2 6 asittis 6. Potaaseemiin as jiru 2 jechaa jirra. 2 baay'isuu qabna. As jala takka waan qabnuuf 2 baay'isuu takka meeqa? 2 jechuudha. Walitti yoo idaanu 2 fi 6 wal qixataa meeqa? 8. Asitti illee 8. Kanaaf walnyaatisi keemikaalaa kunis wal madaaleera jennaan. Kana jechuun gaa akkamitti barreessuu ni dandeenya? Akkana barreessuu ni dandeenya. P plus Cl ni kenna P kiloorayidii kana asitti lakkoofsa 2, asitti lakkoofsa 3, asitti lakkoofsa 4. Bakka potaaseemii 4 sorry inni lakkoofsa 2 kuni 4 kun likkii miti. Asittis 2 jechuudha. So kana booda potaaseemii 2 kilooriinii 2 baay'isuu 3 baay'isuu 2 6 2 baay'isuu 3 6 bakka kana wal qixxaateera jennaan jechuudha. Qabira faayidaalee walnyaatinsoota keemikaalaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti qaban. Faayidaa walnyaatinsa keemikaalaa maali? Kan jedhu tokko gubinsaaf ni gargaara. Gubinsaaf jechuudha. Inni dura gubinsaaf nu fayyada wantoota gubuudhaaf jechuudha. Wantoonni boba'an kanneen akka gaazii, mukaa, cilee fi kan kana fakkaatan yommuu gubatan walnyaatinsa keemikaalaa adeemsisuudhaan anniisaa humna jechuudha. Ifa, ho'a, hojiiwwan adda addaaf oolu kennaa jedha. Fakkeenyaaf gaaziin pirooppeenii gaazii uumamaa akka madda anniisaatti nu fayyadudha jedha. Pirooppeenii kana oksijiinii keessatti yeroo gubatu bishaanii fi kaarboon daayoksayidii ida'u anniisaa kenna. Anniisaan kun inerjii gaazii sana jechuudha. Inerjii gaaziin pirooppeenii irraa argannu jechuudha. Gubachuudhaan anniisaa irraa argachuu dandeenya. Anniisaa maaliiti? Anniisaa madda anniisaa jechuudha. Okay, kanaaf inni itti aanu waa'ee footoseenteensisiiti. Footoseenteensii walnyaatinsa keemikaalaa biqiloota magariisa keessatti gaggeeffamu ta'ee adeemsa biqiloonni magariisni soorata isaanii ittiin qopheeffatanidha. Bu'aan walnyaatinsa kanarraa argamus gulukoosii soorata biqilootaa fi bineeldotaaf oolu argachuudha. Kaarboon daayoksaayidiin jaa bishaanii wajjin wal nyaachuudhaan bakka ifni aduu jirutti jechuudha. Maal nu argamsiisa jechuudha? Keemikaala gulukoosii C6H12 O6 plus oxygen jedhu kan arganna. Walnyaatinsi keemikaalaa kuni otoo jiraachuu kan baatu ta'ee namni jiraachuu hin danda'u. Sababni isaas isaan kun lameen wal nyaachuudhaan oksijiinii kanarraa arganna jechuudha. Oksijiiniin kun qilleensa ol fudhannee gadi ol fudhannu kan ittiin jiraatu kana jechuudha. Kanaaf walnyaatinsi keemikaalaa kun yoo jiraate malee nyaanni kunillee argamuu hin danda'u jechuudha. Nyaanni biqiltoonni ittiin fayyadamu kana. Kanaaf walnyaatinsi keemikaalaa hedduu murteessaadha jechuudha. Inni biraa gubama soorataa qilleensaa kan jedhu kana keessatti bineeldonni oksijiinii biqiltoota magariisaarraa dhiyaateen walnyaatinsa faallaa footoseenteensisii gaggeessuun anniisaa argatu jedha. Walnyaatinsi waliigalaa kunis gulukoosii ida'u oksijiinii, anniisaa ida'u bishaan ida'u kaarboon daayoksayidii kana jechuudha. Kanaaf gulukoosiin kun oksijiinii keessatti yeroo gubatu kaarboon daayoksayidii bishaanii fi anniisaa irraa arganna. Kuni maali jechuudha? Walnyaatinsichi kan keemikaalaa jechuudha. Maali jechuu dandeenya? Kanaaf soorata keessatti egaa anniisaa waan jedhamu anniisaan humna yookaan inerjii irraa argannu qaamni keenya argatu sun jechuudha. Gubama soorata qilleensa malee kan jedhus ni jira. Gubamni soorata qilleensa maleedha. Orgaanizimoonni oksijiinii osoo hin fayyadamin mala anniisaa itti argatan qabu. Raacitii fi baakteeriyaan hargansuu seelawaa miti qilleensaa bifa fermenteeshinii fayyadamuun oomishaalee guyyaa guyyaan itti fayyadamnu kun kan akka waayinii, vingaarii, itittuu, daabboo fi biiraa oomishuudhaaf nu gargaaru walnyaatinsa keemikaalaatiin jechuudha. Kunis walqixxaattoon keemikaalaa gubama soorata qilleensaa malee gulukoosiin gara alkoolii fi kaarboon daayoksayidii ida'u anniisaatti jijjiirama.
kunis kuno wal nyaatisa keemikaalaa ammaan tan asitti agarru kana jechuudha. Wal nyaatisa keemikaalaa kana gulukoosiin yeroo ni figa wal nyaatisa qilleensaan malee oksijiiniidhaan malee keessatti jechuudha yeroo addaan diigamu ittaanoolii kana uno alkoolii kana nuuf kenna sanbooda bishaan nuuf kenna anniisaa irraa arganna jechuudha. Bifa kana wal nyaatisi keemikaalaa gaggeeffamuun anniisaa waan jedhamu yookiin wanta nuuf enerjii nuu ta'u wanta nuuf humna ta'u argamaa jechuudha. Kanaaf wal nyaatisi keemikaalaa jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti hedduu takka murteessaa akka ta'e asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kuni xumura gilgala yookiin xumura boqonnaa 3 kan ta'u yoo ta'e kan itti aanu waa'ee boqonnaa 4 jechuudha. Boqonnaa 4 jechuudha. Isiniif kanin ibsuun taha gilgaalota xumuraa kanas isiniif hin hojjedha. Kana booda yaadannoon keenya waa'ee seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti kan jedhu baayoloojii jechuudha. Kana waliin laalla hagasitti viidiyoo kanarraa ergaa bal'aa yookiin barnoota irraa sirriitti argattan jettanii abdii qaba. Irra deebi'uudhaan dubbisuudhaan maal gochuu qabdanii fayyadamaadha. Bakka gaafiin jirtutti komentii jalatti naaf barreessaadhaan isiniin ja'a. Galatoomaa jiraadhaa dagaagaa isiniif haa galuun gaa abdii kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.